السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن بغنا جاي ولتي ديبني أن عبد الله سراج برموني كأن هرأة كان رتتي يفتو هيكا جتشوتا أفان روموتي كوبي دائرة كان جرو جتشورا كان أندورا هيكا جتشوتا أفان روموتي في مال برنة سيرلوغ أفان روموتا برنة جتشو هرأة كان لتيلان هيكا جتشوتا أفان روموتا مال أكتاي كوبي دائرة كان جرو أكسوما هرأة كبدي سنيديا دكانا akka itti bohartan abdiin qaba yeroo itti aanu seelluga afaan oromoo duwida duubaan isinii fidaa jechuu kun hiikkaa jechoota afaan oromoo qubeeddaa kan kana fakkaataa jechuudha. Oromo language, this is afaan oromoo. So yeroo darbe bakki itti dhiifne ni yaadattu yookaan ammoo tuyyuu hiikkaa afaan oromoo maal kan isinii kenne ni yaadattu har'as haaraa isinii fidee jechuudha. Inni sunis kawaliin ilaalu tahaa jechuudha. Let me jump for the first part of this one. So kuni hiikkaa afaan oromoo qubeeddaa keessa kan jiru irraa kan fudhatameedha. Daamuu jechuun maal jechuudha? Namoonni tokko tokko daamuu kana gosa biraatitti beekuu danda'u, hiikkaa biraatiin beekuu danda'u. Garuu ammoo tuyyuu kallattiidhaan daamuu jechuun kinniisa holqa biyyoo keessatti daymeessu takkaahuu ammoo tuyyuu goda sirritti goda gadi fagoo ta'e keessatti kan daymeessu boolla keessa gadi dabree fagaatee kan daymeessuun maal jedhaniin jechuu daamuu jedhaniini jechuudha. Kinniifni tokko ni jira inni dayma namaa wajjin kan jiraatu jechuudha. Inni kuni gosa lama beektaa tokko kan namaa waliin jiraatu tokko kan namaa waliin hin jiraannedha. Kuni namaa wajjin jiraachuu hin danda'u. Inni kuni boolla keessa gadi jiraata, bosona fagoo ta'e keessa jiraata, muka holqa qaawwa xiqqishuu isii taheen seenee isii keessa jiraata jechuudha. Kuni namaa waliin waliigaleetiin hin jiraatu. Daymi isaatis jajjaba baay'ee akkuma dayma kaanitti daymeessa. Iddaan isaallee akka jabaa ulfaataadha. So isa kanaan maal jennaan daamuu jennaanii jechuudha. Kan itti aanu daannisa. Daannisa jechuun gosa mukaati. Akkuma asirraa jiru kana akaakuu mukaati. Takkaahuu ammoo tuyyuu gosa mukaati. Gosa mukaati jechuudha inni kun. Daannifni kuni kan inni keessatti biqilu bosona gugurdaa keessatti biqila. Daannisa kanarraa quuncee quuncisan. Quuncee akka bahaargamoo irraa quuncisanii wahiin hidhan. Daannisa kana quuncee irraa quuncisan kana yoo wahiin hidhaniitiin hin jedhan akka jabaata. Waggaa hedduu waliin taa'uu danda'a. Akka gaaleetitti fayyada. Takkaahuu ammoo tuyyuu akka gamadaatitti fayyadaa jechuudha. Muka daannisa jedhu kana irraa quunceen baatu. So inni itti aanu maaliidha? Daanqallee jechuun raafuu takkaahuu ammoo tuyyuu goommana. Astii kanarratti daanqalleen tuni waan jajjabduudha. Hubadhaa daanqallee tana namni dhukkuba tokko qabu hin nyaatu. Because I know that one very well. Gosoota qorichoota hedduu waan hin beekuuf gosoota qorichoota hedduu irraa qoricha mukaa kana hedduun beeka beeyte. So wannaan kun daanqalleen kun raafuun takkaahuu goommana namni kintaarotii qabu hin nyaatu. Kintaarotii jechuun afaan Amaariffaatii afaan Oromootiin dhullaa hudduu jedhaniin. So namni waan san qabu isa kana hin nyaatu. Okay? Namni waan kana dhukkuba kana qabu wannaa kana hin nyaatu, raafuu tana hin nyaatu. Ammas maal hin nyaanne namni dhukkuba kana qabu misiras nyaachuu hin qabu. Okay? Misiras nyaachuu hin qabu. Wanna raafuu tanas nyaachuu hin qabu. Look, namni dhukkuba kintaarotiidhaa qabu raafuus nyaachuu hin qabu. Misiras nyaachuu hin qabu. Aanan dhuguu hin qabu danfisu malee. Foonis nyaachuu hin qabu. Foon re'ee nyaachuu qaba rakkina hin qabu. Foon lukkuu xixiqqootis ni nyaata rakkina hin qabu.
amma suugoo waan akka suugoo akka habashaa kanas akka nyaanne barbarees akka nyaanne kanniin irraa of eeguu sirriitti qabaa jechuudha. Namni dhukkuba kintaarotaa qabu maaliifi dhibeedhaan gosoota muka lafa keessaa bahan kana hedduu waan irraa hubannaa qabuufin jedhe. Raafuun tuni waan akkaan ajaa'idha jechuu barbaadeeti. Firaafiree takka ammoo tuyyuu green tea nyaachuu hin danda'a. Kana garuu irraa of eeguu dandahuudha qabaa jechuu barbaadeeti. Inni kan biraa keessayyuu dawaa isinii himee miti. Gara fuulduraatitti waa'ee dawaallee irraani haasoyna insha Allah. So inni kan biraa maalidha? Daasaga jechuun hamma waan tokkoo kan ibsu. Hamma waan tokkoo kan ibsu. Fakkeenyaaf maal jetti Oromoon? Jibicha korma ta'u golatti beekan jedhan. Hanga wanta tokko fagootti ilaaltee beekuu ni dandeetta. Namni tokko qabeenya qaba, guddaa qaba, namni tokko yaaraadha, namni tokko akkasitti beekuu ni dandeetta, hagam tokko tilmaamuu ni dandeetta. Isa kanaan maal jedhan jechuudha? Daasaga jedhanii jechuudha. Hamma waan tokko kan ibsu. Inni kan itti aanu daasii. Ni beeytu daasii ijoolleen qotee bulaadha kan akka kan kootii daasiin maal akka ta'e ni beeytu. Daasiin maal akka ta'e ni beeytu. Isin warri mana citaa keessatti guddate kan akka kiyyaa ni beeytu. Mana citaa keessa yeroo teettaniitiin hin jettanii wanna baaxii manaa gara gadii gara gadhaanu gara gadii kan jiruun akkanatti yoo ilaaltu daasiin mana kanaa dulloome, daasiin mana kanaa haarawa. Daasiin mana kanaa bareedaadha. Daasiin mana kanaa fokkoodha. Jettaniitiin waan akkasiisan haasawa keessatti ni yaadattu jedheetiin amana. So daasii jechuun maal jechuudha? Mana walakkeessi isaa ol ka'e. Gool'ee takkaa homotu akkana jedhee akkana ka ol jedhee jechuudha. Okay? Akkasitti qabachuu ni dandeettu. Takkaa homotu iyyuu waan akkasiitii jechuudha. Inni kan itti aanu daawullaa. Daawullaa jechuun maal jechuudha? Akka naannoo keenyaatti daawullaa jechuun kuntaala gugurdaa. Kuntaala madaabaraas ta'ee kuntaala tahee wahiitiin daawullaa jennaanii jechuudha. Madaabaraan kun afaan kami? Ani hin beeku. Madaabaraan kun afaan Oromooti moo afaan jara saniiti? Ani hin beeku. Ani madaabaraa akka naannoo keenyaatti madaabaraadhumaan hin beeka. So madaabaraa. Afaan jara saniiti. So kan itti aanu dabankillee. Dabankillee jechuun tuni sololiyaa. Sololiyaa ni beeytu isii lukkuu fakkaattu. Garuu ammoo tuyyuu sololiyaan bosona keessa jiraatti. Namatti maxxantee namaa waliin hin jiraattu. Naannoo keenya ni jirti. Naannoo keenya ni jirti. Namni beeytan yoo jiraattan bosona naannoo keenyaa yoo maqaa isinitti dheetiin hin jedhe naannoo qorxii isinitti qorxillee hin jiraatti. Gara waraan gamboo jedhan tokkollee ni jirti. Quxale naannoo sanillee ni jirti. Kanniin keessa ni jirti jechuu isiin sanii maal jedhaniin jechuudha? Dabankillee jedhaniini jechuu sololiyaa. Sololiyaadha. Isii saniin dabankillee jedhaniin isiin tuni bifti isiidhaa babarruu bifa gurraachaa fi bifa adii of keessaa qabdii jechuu dabankilleen tuni sololiyaa jedhaniin. Dabankillee tanaan maal jedhaniin jechuudha? Sololiyaa jedhaniini jechuudha. Inni kan biraa ammoo tuyyuu dabaqqaa. Afaanuma Oromooti. Okay? Dabaqqaa. Dabaqqaan kuni qoraasuma. Qoraasuma kana maalii fi kan itti fayyadaman yeroo baay'ee elemtuu takkaahu ammoo tuyyuu qodaa aananii takkaahu ammoo tuyyuu waan akkanaa kana ittiin qoraasan akka keessi isaa urgaahee aanan ittiin kaayatan yeroo dheeraadhaaf akka aanan hin shamne kuni aadaa Oromoo keessaa isa bareedaa faamiliin keenya itti fayyadamanii jechuudha. Isa kanaan maal jedhaniin jechuudha? Dabaqqaa jedhaniin. Dabaqqaan kuni takkaahuu ammoo tuyyuu qoraasumni kuni kan irraa argamu ejersa. Muka ejersa jedhamu irraa. Ejersi akkaan jajjaba, akkaan urgaahaadha. Isa san gubanii takkaahuu ammoo tuyyuu ibiddaan
faal'insanii takkaa ammoo ibiddaan wal nyaachisanii yeroo inni gara charcoal takkaa ammoo gara kasalaatiitti jijjiiramu hiddi keessaa baasanii maal godhan jechuudha. Qodaa sanitti naqaniitiin keessa qodicha sanii ittiin siimessanii jechuudha. So isanii maal jedhaniini dabaqqaa takkaa ammoo qoraasuma jedhaniini jechuudha. So inni kan biraa dabareen kun hiikaa hedduu qaba. Hiikaa hedduu qaba dabareen kun ulfa xiqqaallee jedhaniini takkaahu ammootiyyuu wanta namaaf faayidaa guddaa dabarsee rakkoo keessa ittiin dabaran wahiillee hin jedhamaa jechuudha. Dabareen kun irra caalaatti namni keenya kan beekun dabaree xixiqqaa takkaahu ammootiyyuu ulfa xixiqqaa jechuudha. So isa saniin dabaree jedhaniini jechuudha. Inni kan akiraa takkaahu ammoo inni kan xumuraa maal jennaan jechuudha. Dabballee. Dabballeen kun deemee gara sirna gadaatitti nu fida. Waa'ee sirna gadaa fuulduratti bal'innaan baranna. Sirna gadaa keessa gadi buunee kitaaba isaatiyyuu jira. Bal'innaan waa'ee isaa isin barsiisa. Ammaaf ammootiyyuu qubee daa keessa kan jiru dabballee kan jedhu kana hiika isaamee waliin haa ilaalu. Dabballee jechuun akka afaan Oromootitti takkaahu ammootiyyuu seera gadaa keessatti kutaa jalqabaa keessa ijoollee jiraatanii jechuudha. Kan hojiin isaanii ergamuu takkaahu ammootiyyuu kan hojiin isaanii nama tajaajilu warroota gugurdaa kan umriin deeman warra gadaa keessatti kan jiran kan tajaajilan kan ergamaniif kan taa'anii ergamaa sirna gadaa tartiiba isaa ittiin baratanii kan hoogganamanii jechuudha. Ergamtoota sirna gadaa keessatti warra jalqabaa jechuudha. Yeroo tokko kanaan kaadirees jedhaniini jechuudha. Inni kan biraa jechi dabballee jedhu kuni guttiyyee takkaahu ammootiyyuu rifeensa mataa kan xuriidhaan wasa kaahe takkaahu ammootiyyuu kan wasakummaan itti baay'atee jechuudha. Isa saniin dabballeellee ni jedhaniini jechuudha. Afaan Oromoo waan tokkoon isinitti himutuyyuu jira. Afaan Oromoo namni sirritti dubbatu, afaan Oromoo namni sirritti dandeettii guddaa itti qabu, afaanuma kamuu dubbachuudhaaf hayyamamaadha. Sababni isaa arrabni kan kee sirritti qulqulluudha. Jechuma feete jechuu dandeetta. Look, Oromoo tahee jechuu Oromoo tahee afaan kamiyyuu barachuudhaaf baay'ee isaaf easyidha, baay'ee isaaf salphaadha. Maali? Afaan kuni afaan jajjaba, afaan ulfaataa, afaan kamuu sii diriirsuudhaaf lisaanni kan kee takkaahu ammoo arrabni kan kee sirriitti gammachuu itti qabaa jechuudha. Laaluu hin dandeettan. Namoota takkaahu ammootiyyuu saboota takkaahu ammootiyyuu nama ethnic biraa keessa ta'e afaan Arabiis barachuudhaaf xiqqoo isii hin rakkisa. Ingiliffas barachuudhaaf second language gaafa inni ta'etti ni rakkisa. Oromoon hoo takkittiitiin keessa seenee aadaa jaraa hubatee, sistema jaraa hubatee, maalummaa afaan sanii hubachuudhaaf not gonna take to him long wannaa fudhachuu hin danda'u jechuudha. Umrii dheeraa fudhachuu hin danda'u jechuudha. Kanaan Oromoo baay'ee tokko itti gammachuu qabdan. I hope isatti gammachuu guddaa akka qabdan abdii qabaa jechuudha. Afaan keenya kanas gara biraatiin barreeffamni afaan keenyaa kun barreeffamni afaan Oromoodhaa baay'ee namatti tolaa jechuudha. Kana fakkaata. Barnoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan Oromoo qubee daadha. Yeroo itti aanu hiikaa qubee afaan Oromoodhaa qubee daa keessaa isiniifin eegala. Chaanaliin kun ka afaan Oromooti. Subscribe, share, comment, like gochuu hin dagatinaa. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadhaa.